ayyaanni irreechaa kan bara 2011 sadarkaa Oromiyaa tonkoloolessa 2011 akka kabajamu dhaadhooftuun Oromiyaa ibsitee jirti. ayyaanni irreechaa kanas sadarkaa addunyaatti kabajuuf sochiin akka eegalamee jiru koreeleen aadaa fi seenaa Oromoo biyyoota adda addaa keessatti argaman torbee kana keessa beeksisa marsaalee adda addaa irratti maxxansaa jiraniin hubachiisaa jiru. ayyaanni irreechaa kana biyya Kanaadaa magaalaa Toronto keessatti fulbaana 24 kabajuuf akka jiran qophii gaallee godhamee akka jiru kan ibsame yoo ta'u Ameerikaa kutaalee adda addaa keessatti sochii wal fakkaataa godhamaa akka jiruu fi uummatis akkuma kanaan dura jabaatee aadaa isaa mul'isuuf eenyummaa isaa agarsiisuun tokkummaan ayyaana kanarratti akka ba'ee oromummaa isaa mul'isu aadaa isaa beeksisu dhaamsi darbaa jira. ayyaanni irreechaa kun Norway Bergen keessatti onkoloolessa 2011 akka kabajamu koreen ayyaanichaa ibsee jira. as Austraaliyaa kutaa Victoria keessattis ayyaanni boonsaa kun kabajuuf qophiin barbaachisu xumuramee akka jiru koreen ayyaana irreechaa ibsitee jirti. koreen kun akka ibsitetti ayyaana eenyummaa aadaa fi seenaa Oromoo sadarkaa addunyaatti ibsu kanarratti faaya eenyummaa isaanii calaqqisiisan uffachuun ittiin kuulamuun akka argaman dhaamsi darbee jira. haala kanarrattis bakka hundarratti qophiin akka godhamuu fi guyyaa sana jechuun onkoloolessa 2 ayyaanni kun Footscray Parkitti akka kabajamu koreen kun dabalee ibsee jira.